Nagaan koo kabajaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Ilaamee buleettii koo shittoon alaa sirraa urgaa'u shittoo ati manatti dibattee baateedha. Jireenya kee keessatti, gaa'ila kee keessatti, bakka hojii keetti, dinagdee kee irratti wanti gaariin yookiin saksasiin yookiin wanti foolii qabu jira yoo ta'e ati sammuu kee irratti bareechitee ofirratti hojjetteettaa jechuudha. Ati qabeenya kee irratti, ati barumsa kee irratti, ati wanta hin taane irratti toon taane ati waaqayyo irratti qofa hirkattee kaayyoo kee galmaan gahachaa jirtaa jechuudha. Ilaamee mi'aa jireenya kee bareechitee beekuudhaaf, jiraachuu kee dhandhamachuudhaaf, wanta keessa galte tokko bareechitee kennaa gaarii akka ta'e hubattee ittiin jiraachuudhaaf dura konfidensii mataa keedhaan qabaachuutu sirra jira. Konfidensii mataa keetti yeroo qabaattu yookiin ofitti amanamummaa mataa keetti yeroo qabaattu namni tokko gadi si qabeef gadi hin jettu. Biizinasii kee gadi bu'eef gadi hin jettu. Wanti har'aa harkatti qabattee jirtu sii ta'uu dideef gadi hin jettu. Yookiin booyfriendiin kee waggaa baay'ee bara kee xumuree bara kee fixee si dhiisee deemee fi ati of hin gattu. Sammuun kee gadi hin jedhu, sammuun kee sin cabu. Haadha ijoollee taateedhaaf yeroo dhabdee umurii kee malee hin cabdu. Siin dubartii godhee waaqni si uume karoora jalqabattiin si uume qaba. Waaqayyo anaan jalqaba yeroo na uumu kennaa waa baay'isuu naaf kenneetu kan inni na uume. Maatii horuurraan jalqabee jechuudha. An haadha ta'uun koo giiftummaatu natti dhagahamuu qaba. Obboleettii koo ati haadha ta'uun kee giiftii ta'uu keetu sitti dhagahamuu qaba. Dubartii jechuun hammattuu jechuudha. Dubartii jechuun jaalala, fakkeenya jaalalaadha. Kun immoo dubartiin tokko ijoollee godhattee, garaatti baattee, haga lubbuu ishee aarsaa godhutti geessee kan goota jedhamee, beekaa jedhamee, addunyaa kana irratti jajamu hundumtuu harka waaqayyoon haa uumamu malee maddi isaa dubartiidha. Maarree haadha leencaa, maarree haadha beektota baay'ee, ati ijoollee kee madda jaalalaa, ati ijoollee kee kan hammattu, kan maatii kee ceesistu, kan wanti qabattee baay'isuu itti beektu, ofiif yeroo laattee of kunuunsu, ofiif yeroo laattee of qabu maaltu si dhawware? Bar dubartii jechuun eebba. Bar dubartii jechuun madda jabinaadha. Kanaaf immoo keessumaa biyya keenya keessatti dubartoota baay'ee abbaa malee maatii isaanii too harcaasin, maatii isaanii too bittinneessin, ijoollee isaanii barsiisanii, itti cabanii, guddisanii bakka gahan haadholiin keenya. Haadha koo dabalatee fakkeenya gootummaadha. Namooti baay'een naannoo isaaniitti biyya keenya keessatti fakkeenya ta'uu malan namoota baay'eetu jira. Dubartoonni ilaalcha gaarii qaban waa horuu danda'u. Dubartoonni qajeelummaa qaban, dubartiin hubattuun mana ishee ijaarti. Dubartiin hubannaa qabdu mana ishee ijaarti. Dubartiin qalbii qabdu mana ishee ijaarti. Dubartiin waa ijaaruuf humna qabdi. Waa diiguufis akkasuma. Wanti dubartootni qaban, ibiddi dubartootni kaasanis dafee hin qabbanaa'u. Kanaaf nuun shamarran ilaalcha nuun wayi tokkoof kenninu yookiin immoo dandeettii keenya waan gaarii qofaaf yoo fayyadamuu baanne waa diiguuf illee salphumatti nu harkatti waa diigamuu danda'a. Jireenya keenya tokko tokko irratti hubannaadhaan jireenya keenya geggeessuutu nurra jiraata. Mana keenya keessatti, gaa'ila keenya keessatti gaheen keenya maal fakkaata? Qabeenyaa maatii keenya irratti hundoofnaa? Gammachuun keenya abbaa manaa keenya irratti qofa hundaa'a? Yookiin kan nuun itti hirkannu
wanta ilaalamu tokkotti qarshiin nu harka jiru itti fayyadamaa jira moo nutti fayyadamaa jira? Mana keenya keessatti haadhummaan keenya maal fakkaata? Mana keenya keessatti haadha manummaan keenya maal fakkaata? Yeroo tokko gaa'ila qabanne dubartoota tokko abbaa manaan nuun itti heerumne akka waan malaaka yookiin immoo perfect ta'e tokkotti qofa ilaalla. Of gannee akka haadha manaatti wanta nurraa eegamu gochuu dhiisne wantoota gara jalqaba gaa'ila waggoota jalqabaatti barsiisne yeroo booda dhiisaa gataa isa booda jireenyi keenya yookiin gaa'illi keenya gara diigamuutti yeroo deemu abbaa manoolii keenya komanna. Wantootni nuun akka salphaatti ilaallee of harkaa baasnu boor gaabbii keessa nu gashuu danda'u. Ergaan kun shamarran gaa'ila qabaniifidha. Shamarran gaa'ila qaban maatii gaggeessaa jiran gaa'ila keenya haala kamiin gaggeessaa jirra? Fakkeenyaaf namni tokko gara gaa'ilaatti toon dhufiin dura haadha manaa ta'uudhaaf nama walitti dhufu bareedee mimmiidhagee of dhiqnee maal jennee nama sana wajjiniin yookiin aniif abbaan manaan koo fakkeenyaaf itoo waliin fuudhiin dura wanti goonu jira, wanta hin godhu jira. Erga wal fuutanii ijoollee godhattanii erga gara gaa'ilaatti dhuftanii booda wantoota sana itti fuuftanii jirtu moo dhiistanii jirtu? Akkuma ijoolleen shamarranii yaada adda addaa naaf barreessanii ijoolleen dhiiraa yaada adda addaa yookiin namooti gaa'ila qaban akkasuma gaaffii adda addaa na gaafatu. Ergan sooshaal miidiyaa irratti gadi bahee wanta na keessa jiru, wanta anaan na fayyade, wanta jireenya koo keessatti qaxxaamuree as ga'ee experience jireenya koo yeroon share godhu jireenya nama baay'ee akka tuqee fi wanta isaan fayyadu akka isaan irraa argatan naa ibsanii garuu immoo akka yaadaatti gaaffii isaan na gaafatan baay'een shamarran erga gara gaa'ilaa dhufanii ijoollee godhatanii booda of gatu. Kun immoo dhiirri kamiyyuu hin jaallatu. Dhiirri tokko afaan baasee dubbata. Fakkeenyaaf abbaan manaan koo is honest. Akkan yeroo hundumaa qulqulluu ta'u akkan yeroo hundumaa bareedu hin barbaada. Afaanuma baasee yeroo tokko na yaadadhayyuu gara jalqabaa yeroo hirribaa kawanii mana keessa dafee gochuu mana qulqulleessuu maal jechuudha malee ofirratti badaa waan akkasii yeroo uffata naa bitee dhufu yookiin wanta tokko naa godhu yeroo ala baatu qofa miti mana keessatti illee ittiin bareede naan jedha. Yeroo hirribaa ka'ugaa akkuma shamarran baay'ee godhanii dadhabina akkasii nan qabaadhan ture. So yeroo tokko toon buna akaa'aa jiru nyaata bibisheessaa buna akaa'aa jiru mana ciisichaadha dhufe maal gochaa jirta? Siin hojjedhan iyyuu jedhee nyaatan hojjechaa jiru na harkaa fuudhee dhaqiitii uffata kee geggeeddaradhuuti maal jedhiitii kottu babbareediitii maal naan jedhe. So gaarummaatti hin fudhadhee erga guyyaa sanaadha hirriba koodhaa yeroon ka'u jalqaba ofii koo wanta hin godhu shaaworii koo fudhadhee maal jedheenidha. Yeroon qabnu yeroon qabnu ijoollee qaba haadha manaadha hojii alaa nan hojjedha garuu haala nuun itti yeroo keenya fayyadamnutu murteessaadha. Yeroo keenya haalaan itti fayyadamnee jennaan yeroon inuma nama ga'a. Ani kanin of hin qabneef, ani kanin of gateef, ani kanan cabeef, ani kanin gadi jedheef yeroo dhabeenidha. Yeroo tokko immoo keessi keenya gammachuun qabu yoo ta'e, keessi keenya nagaan qabu yoo ta'e, badaama dhimma ofiif hin laannu. Kun waa'ee alaadha. Keessa keenya maal sooraa jirra? Wanti nuun dhaggeeffannu, naannoon keenya, namni nuun waliin oollu, wanta nu ijaaru nu sooruudha moo wanta callisee wanta hin taane sammuu keenya sooraa oolla. Wanti nuun keessa keenyatti gashinu jireenya keenya irratti yookiin wanti nuun reflect goonu murteessaadha. Fakkeenyaaf lafa tokko irratti qamadii yeroo facaasnu qamadii matu marga. Xaafii yeroo facaasnus xaafii matu marga. Sammuu keenya keessatti wanti nuun facaasnu maal fakkaata? Akkaataa dubbii nuun itti fudhannu maal fakkaata? Abbaan manaan kee yeroo alaa galu har'ammoo maal fakkaattee jirta yoo jedhe dhadhaa dibattee of laaqxee maal jettee xurooftee har'ammoo maal fakkaatta yoo jedhe kanan irratti jibbee jennee gallee dhiqachuudha moo
abbaan manaan koo immoo ijoollee waan hin dhanni koo waan geggeeddarameef maal jenneef wanta inni dubbate sana hamminatti jijjiirra. Dubbii akkuma itti fudhannedha. Ilaalchi keenya jireenyaaf qabu, ilaalchi keenya nuun ofiif qabnu maal fakkaata? Vaaliyuun keenya maalinidha kan inni daangeffamu? Jireenya keenya haala kamiin geggeessaa jirra? Ati intala sooressaa waan taateef yookiin immoo digirii baay'ee waan qabduuf biizinasii kee guddaa waan ta'eef yookiin birriin kee akkaawuntiin kee fuulii waan ta'eef sammuu kee irratti hojjette jechuu miti. Fakkeenya tokko meelkoolii yoo laalle baaybilii keessatti kitaaba qulqulluu keessatti jechuudha. Intala mootiidha, haadha manaa mootiidha. Garuu seenaan ishee gaarii miti. Ati intala mootii taateef haadha manaa mootii taateef eenyummaan kee jijjiiramu. Eenyummaan kee kan inni jijjiiramu obboleettii koo wanta gaarii of sooruudhaanidha. Ati intala hiyyeessaa taateef achi dhufaatii kee wanta maatii keessaa dhufteen madaalamuu qabu. Naannoo keedhaan madaalamuu qabu. Si jechuun ana jechuun fakkeenyaaf ofii koo yoon fudhadhe eenyummaan koo kan inni madaalamu anumaanidha. Dadhabina keenya dadhabina ta'uusaa barree guyyaa guyyaadhaan parsantii tokkollee fooyyessaan deemnu yoo ta'e barri imuma isaa deema, ammuma keenya dulloomaa deemna, jiraannee nyaannee ituman gammadiin illee duuna. Garuu jalqabaa ani gammachuun koo kan inni madaalamu jireenya koo kan jiraachuu qabu anadha jennee haadha ta'uu keenyatti gammannee haadha ta'uun keenya itti boonuu ofitti boonuu yookiin immoo madda ijoollee sanaa ta'uu keenya madda gammachuu ijoollee sanaa sassaabduu maatii ijaartuu manaa haadha manaa hubattuu gargaartuu jireenyi keenya vaaliyuu akka qabu sirriitti of hubannee yoo ta'uudhaa baate of gannee jireenya keenya gannee abdii kutannee akka mana keenyaatti toon taane akka alaatti hawwaa wanta naannoo keenya ilaalaa of murteessaa yoo hin jiraanne ta'e wanta nu harka jiru suuta nuunis jireenya keenyatti toon gammadin wanti qabanne hir'achaa kaayyoo karoorri keenya too galman ga'e akkuma nama callisee nyaannee dhunnee rafnee kaanee aarree dabarraa jechuudha. Obboleettii koo jalqaba ofirratti hojjedhu. Ofirratti yeroo hojjettu siif qarshiin wanta tokko miti. Siif ati qarshii waaqeffattu. Siif wanti mul'atu wanta tokko miti. Namni tokko yeroo dhufu nama namummaa isaadhaan ilaaltee waliin jiraatta. Fakkeenya tokkoon isinitti hima wanta dubbiserraa. Dhiira tokkotu intala tokko baay'ee majaallatee dhaqee waliin ala bee bashannanuudhaaf itti siqee meesin barbaada jaalala isaa ibsuudhaaf jechuudha. Sin barbaada guyyaa tokko waliin laaqana nyaachuu dandeenya maal jedhee namni sun intala sooressaa wayii tokkodha. Ishee gaafatee jedhan achumaan itti kolfite maaliin na affeeruufi wanta ati qabdu bar shaayiyyuu anaaf naa bituu hin danda'u haqi hiriyaa kee barbaadadhu jettee nama sana baay'ee tuffattee arrabsitee ofirraa ariite. Namni sun garuu jaalalli inni isheedhaaf qabu keessaan banne waan ta'eef waggaa dheeraa booda dubartii sana guyyaa tokko karaa irratti argee itoo dubbisaa jiru nagaa isa gaafattee akkam nagaa keedhaa amma maalirra jirta? Garuu amma heerumeen jira bara abbaan manaan koo jatti daalaara 7,000 argata maalatoo maalirra jirta maal jedhee jettee akka tuffiitti isa gaafattee isa wajjiniin haasa'aa jirtu abbaan manaan ishee gidduutti itti dhufee namticha ilaalee gooftaa koo akkam nagaa keedhaa fayyaadhaa haadha manaa koo wajjin wal beektu turtanii waan ishee beekteef waan ishee bartee fi baay'een gammada jedhee namtichi sun haadha manaasaa dubbisuu isaatti baay'ee gammadee galateeffatee haadha manaasaa qabatee yeroo biraa deemu haati manaasaa
akkaataan abbaan manaa ishee namicha sana ittiin dubbise gaaffii isheetti uume namicha kana beektaayii ittiin jedhe ittiin jettee gaafatte ittiin jennaan abbaan manaa ishees nan beekam bareenni daayirektara keenya nama gaarii nama gara laafessa akkamii seeti baay'ee sooressadha mooti kaapitaaliin isaa birrii daalara miiliyoona 2 oliidha jedhee waa'ee namtichaa ittime. Asirratti wantan jechuu barbaadu rileeshnshippii keessatti dubartiin tokko yookiin obboleettii koo yeroo nama tokko argitu nama sana eenyummaa isaadhaan malee qarshiidhaa isaadhaan hin madaaliin qarshii yeroo booda waliin argachuu dandeessa. Nama tokko garuu qarshii isaa qofa argitee itoo jaalala irraan qabaatiin itti deemta yoo ta'e qarshiin in dhumas qarshii yeroo dhumu jaalalli kee gaa'illi kee wanta ati keessa galtee akkasuma suuta diigamaa deema wanti itti tirkatte jaalala isa dhugaa miti waan ta'eef. Kanaaf yeroo hundumaa namni kamiyyuu qarshiitti gargaaramu malee qarshii gooftaasaa godhachuu kan hin qabne. Qarshiitti fayyadamu malee qarshiif garba ta'uu kan hin qabne. So wanta guddaa nama barsiisa jedhee yaada. Namoonni tokko wanta haala amma keessa jirtaniin of madaaltanii gad of qabuun qabdan shamarran jechuudha. Eenyummaan kee dubartummaan kee eenyunu madaalamu eenyunu gadi qabamuun qabu. Akkuma sila dubbadhee waaqayyo karooraaf si uume. Waaqayyo karoora kaayyootti si uumeef qaba. Kana bareechitee beekuu sirra jira. Bareedina kee alaarraa bareedina kee keessaatti hojjechuutu sirra jira. Dubartii ogeettii, dubartii bareedduu, dubartii keessi ishee bareedu dhiirumti arguyyuu dhiira fageessee ilaaluu danda'u tokkodha. Ati keessa kee akka inni bareedaa, akka inni miidhagaa ta'u yoo ati ofirratti hojjetteetta ta'e dhiirri gara kee dhufee keessa kee dubbisu tokko ilaalcha fageessanii ilaaluu yookiin immoo waa fageessanii arguu dhiira qabu. Dhiira hubataadha. Dhiirri hubataan immoo gaa'ela kee hedduu barbaachisaadha. Nama tokko yeroo tiiqxanii maalsaadha kan isin jaallattan. Nama ati ittiin heeruma jettee yookiin gara fuulduraatti jireenya koo hafe waliin hin jiraadha jettee itti heerumuuf murteessitu nama akkamiidha? Hundi keenya riizinii qabna. Miti riiziniitti heerumne. Fakkeenyaaf abbaa manaa koo shamarraniif kabaja guddaa qaba. Ana qofaaf itoo hin taane. Kabaja inni na kabajudha. Anaaf akka gadi jilbeenfadhu kan na godhe. Qabeenyaan hin dhufaa. Nama maateriyaalii miti. Argadhees dhabees beelees gadis olis ittiin beeka waan ta'eef. Kanaaf obbolaa koo shamarranii kanan gorsuudhaaf as ba'u wanti na bukkee jiru wanti na bira jiru isaan fayyadaa laata. Karaa fagoo deemuurraa life experience koo share yoon godhe isaan fayyadaa jedhee toon tuffatii yaada koo kan hin as darbachaa jiru. Kabajanaaf wanta guddaadha. Wanta tokko naaf hin godhin kabajanni naa laatu. Abbaan manaan koo anaaf vaaliyuu guddaa qaba. Yeroo hundumaa na gammachiisa. Wanti hundumtuu hojjannee arganneerra. Wanti dhala namaa barbaachisu wanti nuun irra hin geenye hin jiru. Garuu wanta baay'ee keessa dabarreerra. Yoo isin barsiisate isin hin fayyadate gadi baanee lamaan keenya iyyuu teenye guyyaa tokko sheer isinii goona. Obbolaa koo shamarranii wanta hin taaneef hin shawwadaminaa. Wanta hin taanetti jireenya keessan hin laatinaa. Maaliif akka aarsaa taatan bareechaa beekaa. Kan boor gadi si qabu, kan boor si tuffatu, kan boor isheen immoo siin jedhu. Sirriitti hubannaadhaan itti adeemi. Warra already murteessitanii itti galtaniif immoo har'a of gattee har'a akka hin taane taatee abbaa manaa kee harkumaan ofirraa ari'aa jirtu. Sirriitti ofitti deebi'i. Abbaan manaan kee si dhiisee deeme wanta biraa godhe yeroo dhufu bagan godhe toon ta'e maaliifin kana godhe jedhee akka inni ceephoo gochuutu sirra jira. Ati yeroo hundumaa bishaattu
ati yeroo hundumaa fageessitee akka yaadduu dubartii yaaddu. Ati yeroo hundumaa kan yaadi furmaataa si bira jiru. Ati yeroo hundumaa gaaffii namaaf deebii ta'uu dandeessu. Ati yeroo hundumaa kan abbaan manaan kee qofti toon taane kan dubartii akka isheetii jedhee si hawwu ta'uu danda'utu sirra jira. Kanaaf immoo ala keetti toon taane ala kee irratti toon taane sammuu kee keessatti yookiin of sooruu irratti of irratti hojjatte of jabeessuu of dhaabuu eenyummaa kee bartee ofitti gammaddee ofitti jiraatu ta'utu sirra jira. Dubartii akkasii yeroo taatu eenyuyyuu si dhiisee deemuun barbaadu. Namni kamiyyuu si kunuunsee si waliin jiraachuudha kan inni barbaadu. Gadi of hin qabiin. Eenyuun of hin murteessin. Eenyuma irratti hin hirkatiin. Kana hirkachuu qabdu waaqa keef waaqa qofa irrattidha. Nama baay'ee argeera namoota qabeenya qaban, namoota maal qaban, namoota har'a dhaabbatanii jireenya koo keessatti argee garuu namoota waaqayyoon qabanidha. Obboleettii koo har'a as bee akkan dubbadhuuf anaaf bu'uura kan naa ta'e kan kaleessa gadi qabummoo keessatti yeroon kufutti qilee keessaa kan na baasee har'a sin fuuldura dhaabadhee akkan dubbadhu kan na godhe waaqayyo qofadha. Waaqayyotti amanam yoomiyyuu hin kuftu. Waaqa keetti dabarsii laadhu. Yoomiyyuu gad hin deebitu. Waaqayyoon jireenya kee irratti, gaa'ila kee irratti, mana kee irratti, ijoollee kee irratti moosisi. Yoomiyyuu hin qaanoftu. Kanaaf immoo eenyuyyuu miti anatu ragaadha. Anatu siif ragaadha obboleettii koo na dhaggeeffadhu. Anatu siif dhugaa ba'aa jira. Akka sammuu namaatti, akka yaada namaatti, akka ilaalcha namaatti kan eessa geessi jedhamtee hin yaadamne. Kan hin tuffatamaa jirtu, kan gadi qabamaa jirtu, kan wanta facaaste, wanta ati goote harki kee daaraa hammaaraa jiru obboleettii koo tasa abdiin kutatiin. Kan ati duutu, kan ati cabdu guyyaa waaqayyotti abdii kutattee qofadha. Jireenya kee keessatti obboleettii koo abdii kutachuun jiraachuun qabu. Abdiin kee waaqa kee haa ta'u. Ati immoo akka namaatti ofirratti. Gootes gochuu baattes yeroon deemuun isaa nafu. Jireenya keenya keessatti kitaaba kana baay'ee kitaaba nama barsiisudha. Atomic Habit jedha. James Cleariin kan barreeffame wantoota har'a jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaan parsantii tokko gaarii jennee yaadu hammuma gochaa deemne waggaa booda parsantii 100 guyyaanaan parsantii tokko yoo jireenya keenya irratti fooyya'umsa agarsiisaa deemna yoo ta'e dhuma waggaa irratti parsantii meeqa jireenya keenya irratti fooyya'umsa agarsiisna. Dadhabina keenya dura sirriitti baruutu nurra jira. Hundi keenya dadhabina qaba. Hundi keenya mudaa qabna. Namni perfect ta'e hin jiru. Garuu dadhabina keenya galmeeffannee dadhabina keenya dadhabina ta'uusaa sirriitti barree itti hojjechuu irratti hojjechuutu nurra jira. Wantoota alaa nutti darbataman wantoota namni nuun jedhu gaarummaan fudhannee itti fayyadamuurraa hamminatti jijjiirree of jeequu hin qabnu. Ilaalcha keenya sirreessuu. Abbaan manaan kee alaa galee wanta tokko yeroo siin jedhu gaarummaatti fudhattaa moo daftee hamminatti jijjiirtee ittiin qoramta. Guyyaa tokko waggaa yeroo hundumaa barumsa kan naa ta'u fakkeenya gaariidha jedhee waan yaadeef waggaa 14 dura konkolaataa oofuu qormaata driving license fudhachuudhaaf deemeeni konkolaataan koo xiqqoo turtenna ibsaansee the right hand side ibsaansee yeroon ibsee agarsiisu dubartiin qortutti sirriitti hojjetu waan ta'eef yeroo biraa konkolaataa gara biraa fidii kottu naan jette. Achi deebee dhufeeni deemmiidhaa abbaa manaan koo hojii 2 hojjeta ture rafee jira. Kennaa koo dubartittiin na deebistee konkolaataan koo laayitiin isaan hojjetu naan jettee maaliin jedheen jennaan maarree konkolaataa kan saamoo konkolaataa guddaadha. Ani immoo konkolaataa guddaa oofeen beeku. Konkolaataa koo fudhadhuu deemikaa jennaan dheekkameeni konkolaataa guddaa akkamittiin hin oofee dhaqee qorama silaa oofeen beeku jennaan maaliin baattaa hin oofta malee naan jedhe. Konkolaataa hin baattaa hin oofta malee naan jedhe achumaan aareeni tole jedheen fudhadhee dhaqee qoramee nan darbe. Hamman darbite amma isheen naan jettutti akkamittiin akkas naan jedhe jechaan achi ga'e.
Garuu koo gaarummaa fi onneedha kan inni natti hore miti. Mee har'a abbaa manaan kee maa dhadhaa dibattee dhadhaa dibachuun gaarii miti jechaan jiru. Anis baay'een dhadhaa jaalladha. Dhadhaan dibadhaa dhaqee aduu keessa nan ta'a sa'aatii 2 sa'aatii 3 turee ol galee dhiqadhee bishaan immoo hiyyummaa hin qabu miti. Abbaan manaan kee yeroo hundumaa shaashii hidhattee mana keessatti tuuttaa uffattee kiloozitii kee keessa uffati meeqatoo jiru waan akka ala qofa yeroo baatu hin uffatiin jedhamtee seerii wayitumametti shamarran baay'een umurii isaanii malee yeroo mana keessa taa'anii kaalsii adda addaa lamaa shaashii maal of ganna mee of haa ilaallu. Yeroo baay'ee bileemiin karaa kanaadhaan ka'a waan ta'eef wantootni abbaa manooliin keenya yookiin gargaaraan jireenya keenyaa mana keessaa waan hin jedhu gaarummaatti fudhannee yoo gaariillee miti ta'e gaarummaatti itti haa fayyadamnu. Nu fayyada waan ta'eef ilaalcha keenya haa sirreeffannu jechuu barbaadeeni. Waliigalatti dubartummaan keenya ulfina keenya dubartummaan keenya kaayyoo ganama ittiin nu uumeen haa ta'u malee akka yeroo namni waan gaarii hojjetu isheen dhiira. Yeroo tokko ati dhiira malee naan jedhee beeka namni ati dhiira malee anaan garuu akka namaatti natti dhaga'ame maal bar dubartiin kana gochuu hin dandeessu. Dhiira akka fakkeenya jabinaatti dubartii immoo akka fakkeenya laafummaatti uummata ilaalu keessatti kan dhalannee guddanne kun garuu miti. Dhiira jechuun saaluma ittiin adda baasuuf malee dhiiraaf dubara kan jedhame jabinaaf laafina ta'uu hin qabu. Kan ammoo hojiidhaan agarsiisuutu sirra jira. Jabina kee hojjattee bakka namni kam ga'uyyuu geessi agarsiistee dubartii isa jedhamee tuffatamu sana sirreessuu ati ofirratti mana keetti maatii keetti mana kee keessatti gola kee keessatti sana sirreessuu danda'utu sirra jira. Abbaan manaan kee dubartiidha jedhee haadha manaasaa hin tuffata yoo ta'e sana wanta noo jettee haadha manaan koo akkasii haadha manaan koo kanan jaallattu jedhee rispeekti si godhee akkasii waliin jiraatu kan godhu sidha. Nun akka yeroo baay'ee nan dubbadha akka sagalee waaqayyootti dhiira waan ta'eef qofa kabajnee waliin jiraan. Isaanis akkasuma abbaan manaan koo haati manaan koo kanan jaallattu wanti jedhu jiraachuutu irra jira. Wanta hin jaallanne mana koo kana keessatti godhamuun irra hin jiru. Yookiin abbaan manaan koo gochuun irra hin jiru. Innis akkasuma wanta hin jaallannetu jira jechuun irra jira. Kun kan ta'u yoo ati ofii rispeektii godhatte yoo ati ofii kabaja godhatte kabaja qabaatte kabaji siif kennama. Gatii kee bartee bakka siif malu iddoo siif malu yoo oolte kabaja siif malu argatta. Gatii kee xiqqeessitee bakka kee yookiin bakka ati ooltu wanta hin taane bakka hin taane yoo ta'e garuu hammasuma gatiin kee too gaariin ta'e too kiiloon kaasiin jiraattee dabarta. Jireenya keenya gabaabduu jiraannu keessatti wanta goonu, wanta dubbannu, wanta hojjennu, wanta sammuu keenya soorru. Sammuun keenya lafadha, lafa qullaa, lafa qotame. Wanta soorree sammuu keenya biqilee jireenya keenya keessatti ija godhatu addaan baafnee haa barru. Akka irraa barattan abdii guddaan qabu. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Yaada keessan barreessuu, koomenti gochuu hin dagatinaa. Hin dubbifna waan ta'eef, nu fayyada waan ta'eef, sooshaal miidiyaa waan gaariif qofaa fayyadama. Dubbiin baay'ateef harreettiin fe'anii jedha Oromoon. Nagaan guyyaa gaarii qabaadhaa.